babaatu hin qabnu ni ammanna ilmu guddifacha ka awara ka gudeeda ka boojuu jenneti maxxanfachaa sirna dimokiraasiidha Oromoon har'aa miti duraan harkaa qabdii jechuudha. Ammallee hittuquun teenyu osoo shanyiin biroo akkasumallee amma ijoolleen osoo nu keessa jiraatte hin tuynu jechuudha nuti. Maaliif aadaa hin qabne jechuudha. Oromummaaf asitti dhumne malee Oromummaaf qalamne malee mee maal balleessine Oromoon nuti. Sultaan isaa wataddaraaf kenne. Wataddari dhayii bichaadha qaray. Waan biroo hin qaraane jechuudha. Xiyyitiidhaan biyya bulchuun hin danda'amu jechuudha. Hafee jira. Sirna dimokiraasii keessan jiru nu amma mirga keenya falmachuudhaaf bakka dubbiin Oromoodha adeemsi bareedaa kun deemutti nu gufachiisuu hin danda'anii ammallee kanaa jecha gadi hin godhannu yaa Oromoo ammallee waamichi nan godhu waraanni Oromoo ta'e ka Itoophiyaa keessa jiru guutuun safuun Oromoo isa haa qabdu yoo rasaasa ilma Oromootti ka darbatu taate. Yeroon keessa jirru kun yeroo qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo shaffisaan boqonnaa haaraatti tarkaanfataa jiru ta'uun ifa galaadha. Keessattuu qabsoo waggoottan arfan dabran odoo walirraa hin cinne taasifameen jijjiiramni guyyaa guyyaadhaan dhalataa deemaa jiru kun akka uumamu ulaabane. Qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo kun boqonnaa haaraa kana akka seenu taasisuu keessatti wareegamni itti kaffalames laayyoo miti. Kana galmee seenaa qabsoo bilisummaa Oromoof ol keenya. Jijjiirama fiduudhaaf aarsaa kaffaluun dirqama. Aarsaan kabaja Oromummaaf kaffalamaa turee fi ammas kaffalamaa jiru uummata Oromoo akka uummata guddeessa tokkootti kan boquu ol qabachiise si'a ta'u diinota isaa immoo boquu gadi cabsee ammallee akka wurxifatan kan taasisedha. Qabsoon teenya tun yeroo dheeraa qabsoo keessa turte waggaa 50 oli waan kana keessa jirru. Baroota san keessatti injifannoo gurguddaatu argame. Baroonni 1960 hanga 70tti baroota Oromoo baraarsan baroota Oromummaan baduu kaatee bakka baadee deebinee ijaarre reconstruction phase kan jennuun Oromummaan deebitee yeroo itti ijaaramtu turte jechuudha. 80 immoo yeroo Oromummaa ijaaramte tana lafa qabachiisuun ittiin eegalame. Fakkeenyaaf qubeen Haile Fidaan faan Sheemara Shaafaa dalagan sun uummata ittiin barsiisuu lafa jalatti eegalame. Baroota 1980 keessa immoo bakaloo safuuneeti kootaraa san keessa yeroo itti kaayan 80 kun jechuudha. 80 irraa 90 yeroo kootaraan sun guddatee sirriitti illee daraarre garuu mul'achuu eegale yeroo keessa. Barri Oromiyaan lafarra kaa'amte barri qubeen ifatti barsiifamuu eegalte. Bara Oromoon as baatee dubbachuu eegalte barri miidiyaan babal'achuu eegale sun baroota bunni amma maqaa qaballee fiiluu eegale san keessa jechuudha. Baroonni 1990 fi barri 2000 immoo yeroo bunni bishaanis dhabee waan adda addaatiin qaamayuu eegale ture. Bara 2000 fi 2009 irraa eegalee new phase qaama haaree qaama qabsoo haaree qaama xumuraa keessa seenne jechuudha. Kana bakka afuritti adda qoonnee ilaaluu dandeenya. Waan waggoota afran kana keessa dalagaa turre bakka afuritti adda qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Barri duraa barri 2013 2012 irraa kaasee gaafa qophii afran qalloo qophii sochii baalee qophii maccaa tuulamaa qopheessuudhaan qophii alibirraadhaa qopheessuudhaan yeroo dalagaa turre sunitti yeroo buna qaamee kana bishaan xiqqootti facaafnee ol wayyeessuu turre. Revival jennaan rationalist revival nationalist revival kan jennuun yeroo itti buna qaamee san biqiltuu qaamee san osoo jiru daraare guddaa garuu qaama eegalee ture jechuudha. Sababa qabsoo keessatti dongorri adda addaa hojjeteef sababa adda addaatiin.
san rabbi yeroo bishaan itti facaafnetti qool wayyeessuu eegalle sanitti aansee yeroo hedduu mirqaansuu eegalle ture jechuudha yeroon kunis yoo yaadattan leekcharri kennaa ture waa'ee collective self esteem ummanni Oromoo baroota san keessatti yeroo taaziyaas yoo dhayite mana cidhaas yoo dhayite bakka hunda uga dhayite wanti dhageessu Oromoon kana godhuu hin dandeessu Oromoon kana fiduu hin dandeessu Oromoo waliin taatu Oromoo wal nyaatte Oromoo wal jibbite dhaabni kun wal diige abalu buusan abalu rarraasan sarbatti jedhamtu jechuudha yeroon sun yeroon Oromoon qalbiin cabte turte jechuudha kanaaf duula Oromoo faristii wanni godhaa turre maali qalbii caba Oromoo san wal'aanuu irra turre jechuudha maaliif ummanni tokko qalbiin isaa cabnaan walirratti hamilee qabaachuu baannaan walirratti abdachuu baannaan walamanuu baannaan akka mataa ifiitti illee waa dalaguu hin danda'u akka walootitti illee waa dalaguu hin danda'u. Waggoota dheeraa kan lakkoofsisee qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo takka dhaamaa takka akka biliqqee birraa mul'ataa deemuun diinota keenyaaf carraa ta'ee ture. Kunis sirriitti nurratti akka goobanii gabbatanii nurra bubbulan isaan taasise. Kanarraa ka'uunis qabsoo Oromoo dadhabsiifneerraa Oromoon gonkumaa walii hin galu ifatti akka jedhan isaan taasise. Kanaaf uummata Oromoo akka barbaadanitti saamanii, tuffatanii, buqqisanii, hiyyoomsanii fi dhiitanii bulchuuf murteeffatan. አሁን ይተገበራል ህዝቡ ተዋይ ገበራል ይጠቃል ተግባራዊ ይሆናል ይፈጸም አንድ ሰው ይሄን ማደናቀፍ ከፈለገ በተለይ ከአስተዳደርና ከሰላም ኃይሎች ደግሞ ልክ ይገባል haa ta'uti uummanni Oromoos diinaa qeesaatti isa weeraree jumlaadhaan fixuuf aggaammatee ofirraa qolachuudhaaf yeroo ittiin fudhanne. Mormiin bara 2014 karoora maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannawaa Finfinnee sababa godhachuun magaalaa Amboo fi bakkeewwan muraasatti dhohee waggaa tokko booda jechuun sadaasa 12 bara 2015 akka haaraatti dhohuun guutummaa Oromiyaa waliin gahe. Jalqaba irratti jiraattonni godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo sababa karoora maastar pilaanii kanaan buqqa'iinsa qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee irratti raawwatamaa jiru waan mormaniif qofa Oromoonni 71 daandii magaalaa Amboo irratti gara jabinaan sirna kanaan ajjeefaman. Dhiigni hanguma dhangala'u dhiiga danfisaa akkuma jedhamu aarsaa kabajaa mirga abbaa biyyummaa Oromootiif isaan kaffalan walitti yaa'ee wal qabatee damboobee dambidooloo hanga awwadaayitti baalee roobee hanga kamiseetti bulee horaa hanga mattuu elubbaa booraatti arsii asaasaatii hanga naqamteetti walumaa gala guutummaa Oromiyaatti belbelee diina Oromoo hundeerraa raasee boqonnaa haaraa kana saaqee. Haaluma kanaan mormiin uummataa kun guutummaa Oromiyaatti itti fufe. Mootummaan Itoophiyaa olaantummaa murna saba bicuu Tigraay adda bilisummaa uummata Tigraayin durfamtu labsii yeroo hatattamaa baastee Oromiyaa fi uummata Oromoo afaan qawween jilbeeffachiisuudhaaf yaalte. Kunis gonkumaa hin danda'amne. Sababiinsaas qeerroon Oromoo gootummaa abbootii isaaniirraa dhaalaniin sodaa injifachuu isaaniiti. Qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo kana qofaan
hin dhaabbanne. Waggaa tokko keessatti mootummaa olaantummaa saba bicuu Tigraayin durfamu ifatti diige. Qondaaltonni adda bilisummaa uummata Tigraayis odoo hin jaalanne as bahanii karaa ergamtuu isaanii muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiin gaaffiin uummataa sirriidha jedhan. Dogoggorri kan isaanii ta'uu ifatti amananii fudhatan. Kana qofaas miti. Seenaa biyyattii kana keessatti ta'ee kan hin beekneen waggaa tokko keessatti sochii uummataatiin caasaan mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa guutummaatti diigame. Kanneen ergamtuu TPLF ta'an Muktaar Kadiris yakka sanyii duguuggaa loltoonni sirnichaa uummata Oromoo irratti raawwataniif galatoonfatanis sochii warraaqsaa Oromootiin haxaamanii bahuu jalaa hin miliqne. Xurii seenaa godaannisa hin fayyine ta'ee taruufis dirqame. Ergaa tokkoon dabarsuu barbaadu viidiyoo gara jalaa jirtuuf. Na amana. It is over. Wayyaaneen amma booda deebitee Oromiyaa hin qabattu, Itoophiyaas qabattee turuu hin dandeessu. Kana na amana. It is impossible. Mootummaan sadarkaa kanarra ga'ee deebi'ee turuu hin danda'u. Kanaaf wayyaaneetu deebi'ee garee lammaa kana rukutee deebi'ee tortoraa biraan irratti shuumee ammallee akka kaleessatti uummata Oromoo ajjeesaa isaan jala fiigaa turra warri jettani give up sabrii godha itti hin danda'amu sun. Sabrii hin danda'amu kanaaf waaniin aktivistii Oromoo waan hin ta'eef osoo hin ta'in namni waa qoratu namni waan xiqqoo waan siyaasaa beeku sirriitti isin himuu danda'a. It's over. Kanaaf warri waan akkasii godhaa jirtan warri dantaa Oromoo ammallee dammaquu diddanii dabana yeroo ammatti reefillee dammaqee jira. Yeroo ammatti bineensallee dammaqee jira. Gadaan Oromoo dhuftee jira. Yeroo kanatti alagaa jala shulshuluu warri barbaadu rakkoo qabaa jechuudha. Uummanni keenyas warra akkasii saaxiluu qaba. Dura gorfachuudha. Gorfachuu qaba dammaqfachuu qaba. Kadir immoo saaxiluu fi ofirraa dha'uu danda'uu qaba. Warri akkasitti keessattuu immoo dabranii gara uummata keenya ajjeesuu maalitti kan deeman yoo kan jiraatan taate rakkoo isaanirra mudatuuf isaantu itti gaafatama. Kanaaf namni yeroo ammatti caasaa Oromiyaa keessa jiraatee hoggansa dhaggeeffachuu didee durillee gubbarraa nu ajajan maali nu jechaa jira. Amma laal waan isiin gootu ambooti naannoo Shawaa Lixaatti maal goote warra bulchaa aanaa hunda yaamte waraana meeqa barbaaddan jedhanii. Maaliif kana godhan jeen beektaa heera keessatti yoo nu gargaaraa jee mootummaan jee malee mootummaan naannoo jee malee mootummaan waraanni federaalaa seenuu hin danda'u waan jehuufi waraana meeqa isinii ergina jedhanii. Wanni hubachuu qabanii waraanni Oromiyaa keessa akka seenu kan affeeruu danda'u mootummaa sadarkaa naannoo qofa malee bulchaan aanaa hin danda'u. Poolisoonni Oromiyaa kana beeka. Bulchaan aanaa bulchaan godina waraana seenaa jechuu hin danda'u. Angoo gonkumaa hin qabu waan akkana gochuudha. Waraana aanaa takka keessaa taatu qabalee takka keessaa taatu akka seenu kan affeeruu danda'u kan ayyamuuf danda'u mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa lammaa qofa. Kana sirriitti hubachuu sirriitti qabachuudha barbaachisa. Kana hubachiisa. Yeroo xiqqoo waa girjee hunda waraanatti bilbiluun waraana maalii godhuun kun sirrii miti. Kanarra yeroo ammatti waraana ofitti yaamina manguddoo ofitti yaama yoo dargaggoonni dhufanii isin cinqaniihu waraanota wayyaanee yaamurra manguddoo Oromoo ofitti yaama manguddoon Oromoo isinirraa dhaabdi. Kanaaf sadarkaa sanitti wanni godhamu kun bifa saniin deemuu danda'uu qaba. Ilmaan Oromoo waraana keessa jiran achuma haa turan hin geenye yeroon nooyyet kana akka dhaggeeffatanii barbaada. Yeroon makalaakiyaa keessa waraanni Oromoo jiru achuma turuu qaba. Kun namoota hedduu gammachiisuu dhabuu danda'a. But remember, tarsiimoodhaan masakamna malee dubbiin silleetiin malee simmeetiin miti poolisichi gaafannee sun. Nooyyet waraana kana amma diiguun hin barbaachisu. Maaliif waraanni Oromoo keessa ba'uu eegala waraanni kun diigame. Kanaaf ammatti wanni barbaachisu waraana keenya achi keessa obsu odeeffannoo dabarsu uummata keenya akka ajjeefne jara kaanillee dhoorguu ofillee ajjeesuu dhiisudha. Malee sadarkaan jara irratti illee garagalfatu hin geenye sadarkaan keessaa dheessullee hin geenye hin dheessina waraana keessa. Keessaa hin dheessina nam beeka waamicha akka adda addaa akka dhiyaatu waraana keessaa bayaa maali garam deemta waraana keessani isintu jaare biyya teessani. Gadaan Oromoon yeroo diinni itti ka'e hunda biyyaa dheessu yeroo diinni itti ka'e hunda instituushinii hunda keessaa dheessu dabree jira. Dheessuu hin qabu. Instituushinii san dhuunfachuudha kaayyoon keenya. Kaayyoon qabsoo Oromoo
tarsiimoon qabsoo Oromoo dhuunfachuudha. Paarlamaa keessa isin dheessina dhuunfadha. Ihaadee keessa isin dheessina dhuunfadha. Waraana keessa isin dheessina dhuunfadha. Federaal poolisii keessa isin dheessina dhuunfadha. Eenyu wayyaaneen eessaa dhuftee keessaan wariitu. Ihaadee akka wayyaanetii miti. Yaa isaantu jaarrate. Ittiin nu gabroomsuuf, ittiin nu bilosoomsuuf itti fayyadamuu danda'uu qabna. Makalaakayaan ittiin nu cunqursuuf itti